Dina kutachiisetti karoora waaqayyo anarratti qabu karaatti hambisuuf waan baay'ee ture. Haa ta'uyyuu malee karoorri waaqayyo anarratti qabu kaayyoon akeeki waaqayyo narratti qabu karaatti hin hafu jedhe. Hin hafu karaatti jedhe. Hin raawwatama malee jedhe. Maarachaana mantoora diyamaa seeqaa baaraalaama. Hin raawwatama jedhe. Hin raawwatama karoorri waaqayyo jedhe. Hin raawwatama sagantaan waaqayyo jedhe. Galma ga'a sagantaan waaqayyo jedhe. Karoorri waaqayyo karaatti nafu jedhe. Ajandaan waaqayyo karaatti nafu jedhe. Maqaan gooftaa bara baraan haa eebbifamu. Hin raawwatama jedhe. Karaatti nafu daangeffame jedhe. Boloota koo sagantaan waaqayyo karaatti nafu. Karoorri waaqayyo karaatti nafu. Waan dhumaas sadaffaa immoo gara dhumaatti jechuudha. Waaqayyoodha lakkoofsa 12 irratti 42 lakkoofsa 12 irratti maal jedha? Waaqayyo bara jireenya Iyyoob isa gara booddee isa gara duraa caalatti in eebbise jedha. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin eebbi waaqayyo isin haa argatu. Jireenyi Iyyoob isa duraa caalaa jechuudha. Adeemsi Iyyoob, qabeenyi Iyyoob inni kaleessa kuma sadi ture gara kuma ja'aatti, inni dura 500 ture gara kumaatti, inni 1,000 ture gara 2,000tti. Dachaa waaqayyo Iyyoobin eebbise. Eebba dachaa, fayyaa dachaa, nagaa dachaa sinaa eebbisu maqaa gooftaa Yesuusitiin. Iyyoob jireenyi isaa inni gara booddee inni isa kan duraa caalaa akka eebbifame argina jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagantaa waaqayyooti kun. Karoora waaqayyooti kun. Karoorri waaqayyo Iyyoob irratti qabu. Karoorri waaqayyo Iyyoobiif qabu. Otoo daangeffamee karaatti hin hafin, otoo hin ittifamin waan hundumaa mo'atee darbee akka galma ga'e argina jechuudha. Waan hundumaa mo'atee darbee akka ija naqatee argina jechuudha. Jireenyi Iyyoob kan duraa kan booddee akka caale argina jechuudha. Kan duraa duraarra dachaa waaqayyo isa eebbise. Kallattii afuratiin waaqayyo isa eebbise. Kallattii qabeenyatiin waaqayyo isa eebbise. Ijoollee duraa caala kan baay'ee miidhagdu waaqayyo dabarsee dabalee isaaf kenne. Qabeenya kan duraa caala dabalee ammas dachaa isaaf kenne. Fayyaan isaa iddootti deebi'e. Iyyoob nama guddaa ta'e. Sagantaan waaqayyo hin daangeffamne. Karoorri waaqayyo Iyyoob irratti qabu hin daangeffamne, hin ittifamne. Galma ga'e malee, ija naqate malee, toora qabaate malee. Maqaan waaqayyo bara baraan haa eebbifamu, hin daangeffamu. Karoorri waaqayyo sirratti qabu, karoora sirratti qabu obboleessa koo waaqayyo, karoora sirratti qabu obboleettii koo waaqayyo. Kanaafiyyuu gammadi ati, jireenya kee waaqayyotti kennadhu ati. Jireenyi kee isa duraa caalaa inni ammaa kan eebbifame haa ta'u. Jireenyi kee isa duraa caalaa mi'aa deema, caalaa deema, jabaataa deema malee mujujaan deemu, dadhabaan deemu, kufaan deemu, rakasaan deemu, caalaa deema malee, bilchaataa deema malee, ija naqataa deema malee, toora qabaataa deema malee, daangeffamee karaatti nafu. Maqaa gooftaa Yesuusiin jireenyi kee toora siifaa qabaatu, jireenyi kee ija siifaa naqatu. Yesuus geetaano kanumarratti kadhannu. Ati bara baraan jiraatta. Gaarummaa kee guddaa, araara kee guddaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa abbaa keenya sitti gammanna, si kadhanna, si galateeffanna. Mootii nagaa, Waaqa qulqulluu abbaa jabaa, galanni guddaan, ulfinni guddaan maqaa Yesuus Kiristoosiin kan kee haa ta'u. Si galateeffanna ati ulfaadhu. Waa'ee obboloota kanaa ati ulfaadhu. Jireenya isaanii si gargaare ulfaadhu. Si wajjin ta'e ulfaadhu. Xiyya diinaa si cabse ati ulfaadhu. Akeeka seexanaa si karaatti hambise ulfaadhu. Waaqayyo galanni guddaan siif haa ta'u. Mootii ulfinaa maqaan kee haa eebbifamu. Yesuus galanni siif haa ta'u. Yesuus ulfinni siif haa ta'u. Waaqayyo abbaa keenya maqaan kee ololaa jiru. Galanniif ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo kennu sagalee kennutti dubbatteet. Sagaleen kee Waaqayyo akka nutti himetti Waaqayyo jireenya keenya irratti sagantaa guddaa takka qabdu. Karoora guddaa takka qabdu. Karoora kee kan immoo eenyu karaatti hambisuu akka hin dandeenye. Ati waan hundumaa gochuu akka jireenya Iyyoob keessa jira. Fannaan jireenya Iyyoob keessa jira. Gargaarii nama kan, mo'achiise nama kan, mo'achiise obboleettii koo lola diinaarraa karoora kan irratti qabate seexan eenyi isaanii jeeqamaa kan jiru, liqeeffamanii kan jiran, xiyya hamaa irra seexanii jiru irraa cabseera maqaa gooftaa Yesuusiin. Diilaat roodiyaama seeka barajana mandola radiyaama prolivania brandas teni mekurodi vanandora shela babandara diamando pralivania kokotro dinimiga redevejene ma umne duarraca lola dinarraca kayyama raca cabse
cabseera maqaa Yesuusitiin cabseera maqaa gooftaa Yesuusitiin haa dhukkubaa kan irratti gantaa du'aa kan irratti gantaa hiyyumaa kan irratti qabate seeta sagantaa salphinaa kan irratti qaban boo'aa kan jiran kanaaf yaaddaa kan jiran kanaaf boo'aa kan deeman kanaaf dhiphataa kan deeman cabseera maqaa gooftaa Yesuusin irra cabseerarra 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 sin nama mo'achiisa sin nama dabarsa nagaa sin namaaf laata toottaa deebi'an qabeenyi isaanii kan jalaa diigame maaraaddaa kaaturaa jeenama amantiidhaan kan dhadhame na duukaa iddoodhaa sin jalaa fudhatame iddootti sinii deebi'a nagaan sin jalaa fudhatame fayyaan sin jalaa fudhatame ikonoomikaalii kan rukutamtan fayyaadhaan kan rukutamtan kallattii hafuuratiin kan rukutamtan jireenya ispirichuwaalitiin kan rukutamtan gaa'ilaan kan rukutamtan wanti baay'een sin harkaa dhicee kan iddootti sinii adeebu maqaa Yesuus iddootti sinii adeebu iddootti deebisiif nagaa jalaa fudhatame iddootti deebisiif nagaa jalaa saamame iddootti deebisiif jireenya iddoodhaa fudhatame iddootti deebisiif fayyaa iddoodhaa fudhatame iddootti deebisiif waan jalaa saamame iddootti deebisiif maqaa Yesuusin gargaara laata kaapraa dibbaa diwwitanii kan proodaas keeva jina turoo diyaman maradasa tora shilara divina marda kotro zentemana dogovono doyo pardani gulitinai tamuro shila gadradi marda kotro sependolo vagatika tunai tu desa interdena mandora shila gadradeva apandokolo to yomo sakotra divinga taminto leba sependa la vagatika tunawa satoma katra divania mardala shela baba sijala sama nagan kan sijala fudata bike kanoneju pajira amalin ta'e bakka kaleessaa miti kan jiru iddootti si deebiseera nagaa maqaa Yesuus iddootti si deebiseera jireenya kan dhabde nagaa kan dhabde fayyina kan dhabde fayyaan nagaan iddootti si moo'icha hargadhaan seexanaa sirraa diigame sagantaan waaqaa sirratti raawwatu karoorri seexanaa sirraa diigame karoorri waaqaa sirratti raawwatu karoora waaqaa sirratti raawwatu ajandaan waaqaa sirratti raawwatu karoorri waaqaa sirratti raawwatu sagantaan waaqayyoo sirratti raawwatu mo'adhuu darbi maqaa Yesuusin 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 injifadhuu darbi maqaa Yesuus Kiristoos waaqayyo gargaari namoo gargaari waaqa kadha sagalee kan waa malee irraa diige sagantaa seexanaa irraa diige karoora seexanaa irratti raawwatu sagantaa irratti raawwatu karoorri maqaa Yesuusitiin gargaari maqaa Yesuusitiin gargaari maqaa Yesuusitiin gargaari xiyya hamaarraa diige karoora hamaarraa diige kaayyoo hamaarraa diige gargaari moo'icha laatanii kan jiran afayyan dhabanii kan jiran ajabaatan fanii kan jiran aka'an dadhabanii kan jiran mudhukanii kan jiran ajabaatan maqaa Yesuus liqimfamanii kan jiran waan isaan liqimsa keessa aba'an waan isaan liqimsa keessa aba'an karoora hamaa mo'atanii addarban nagaa guddaan isaanii daa kana eebu karoora kee duraa Yesuus Kiristoosin kenne sin jaaladha jedhaan garuu jaalala dhugaa miti har'a argitanii waldaa kiristaanaa keessatti namoota fakkeeffatantu baay'ata na hubataa jirtu miti gooftaan sinaa eebbisu yaa lallaba miti barumsaan isiniif laadhaafin har'a sirriitti na hubadhaa waan isiniin jechaa jiru kan namooti baay'een jechuudha namooti baay'een an jireenya hafuura isaanii caccabeef hanumna dhabaniif seexana mo'achuu foon mo'achuu biyya lafaa mo'achuu kan dadhabaniif jireenya fakkeeffannaa keessa jiru. Akka nuti dadhabne arginaa jechuudha. Haaladha jedhaan garuu jaalala miti barumsaan isiniif laadhaafin har'a sirriitti na hubadhaa waan isiniin jechaa jiru kan namooti baay'een jechuudha namooti baay'een an jireenya hafuura isaanii caccabeef hanumna dhabaniif seexana mo'achuu foon mo'achuu biyya lafaa mo'achuu kan dadhabaniif jireenya fakkeeffannaa keessa jiru. Abbaan manaa fakkeeffatu haati manaa fakkeeffatu dandeessee biyya lafaa kana mo'achuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu namoota baay'ee olaaltan jireenya Yihudaa jechuudha. Afaaniin namoota si jaalatan siifan du'a sin jaaladha ati nama waaqayyooti namoota jedhan garaa isaanii keessatti garuu boolla kan namaaf qotan garaa isaanii keessatti garuu hammeenya namarratti kan raawwatan waa namarratti kan balan namarratti kan abbalan lakkoofsan qaban obboloota koo kanaafiyyuu jireenyi fakkeeffannaa maxifoodha jireenyi fakkeeffannaa nama kuffisa jireenyi fakkeeffannaa abidda hafuura qulqulluu nama keessaa dhaamsa hin dhaamsin maqaa gooftaa Yesuusitiin. Lokatika parashika tunamanta nika torra seela baradia. Namoota baay'ee keessatti dhaamseerra waldaa kiristaanaa keessatti dhaameera abidda hafuura qulqulluu abiddi wangeelaa dhaameera foormulaadhaan shaakala kaleessatiin
tajaajiluun shaakala kaleessatiin jiraachuun shaakala kaleessatiin deddeebi'uun eegiruun nama hin ga'u buloota ko. Kanaaf abidda hafuura qulqulluu inni bara hojii ergamootatti boqonnaa lama hojii ergamootaa boqonnaa lama irratti bu'e agaarratti hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaaf kan kenname siif kan kenname si jajjabeessuuf si gorsuuf hafuurri qulqulluun waaqa dhamatuma isaatiin hafuurri qulqulluun gara dhugaa beekuutti nama geessa hafuurri qulqulluun qajeelummaatti nama leenjisa hafuurri qulqulluun akka dhugaa kana hubannu biraa akka geenyu nu godha hafuurri qulqulluun dhugaa kana beeku biraa akka geenyu nu godha hafuurri qulqulluun mootummaa waaqaa nu qopheessa hafuurri qulqulluun nu jajjabeessa hafuurri qulqulluun cimsee nama dhaaba hafuurri qulqulluun akka nuti waaqayyoon dhageenyu sagalee isaa akka hubannu nu godha. Kanaaf hafuura qulqulluu of keessaa dhaamsinee gatii hin qabnu hafuura qulqulluu of keessaa hin dhaamsinaa obboloota ko. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Fakkeeffannaa namooti fakkeeffatan kan biraa baay'eetu jira. Jireenya dhugaa kan hin jiraanne Gamaaleel mataasaa fudhattan hojii ergamootaa keessatti hin fakkeeffata. Seera Musee nama baay'isa godhee beeku. Fariisota mataa isaanii yoo fudhattan hin fakkeeffatu. Jireenya isaaniitiin qulqullummaaf nama jiraatan seera Musee nama eegan fakkaatu. Garuu gooftaa Yesuusin dabarsanii warra kennan Phexrosin warra dhiifama Phaawulosin warra ajjeechisiisuudhaaf ari'atan. Argitanii garuu garaa isaaniitiin daba warra yaadan afaan isaaniitiin immoo waan dhugaa nama dubbatu kan fakkaatan seera Musee eegna nuti akkasidha nuti seera Musee eeguudhaaf wareegamne of kennina warra jedhan garuu dhugaa kana immoo beekuu bira warra hin geenye warra in ilaalu garuu warra nuban hin dhaga'u warra isaaniin galamne namoota fakkeeffattoota hedduutu macaafa qulqulluu keessa jira. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jireenyi fakkeeffannaa nama kuffisa. Abidda waaqayyo nama keessaa dhaamsa qullaa nama taasisa waaqayyo kana nama oolchu. Sadaffaaf inni dhuma hirriiba hafuuraa rafuutu abidda iddoo aarsarraa dhaamsa. Luqaas keessa yoo laaltan dubartii tokko argina. Dubartiin kuni diriimii qabdi turte. Diriimii jechuun firee 10 kan ta'u akka aadaa Israa'eliititti namni gaa'elaaf nama gaafatu 10 san lakkaa'etu dhaqee gaa'elaaf as barbaadaa jedha itti dubbata. Lakkoo jette dhiisee deema. Tole yoo jette morma isheetti ennaadhuma san kaawwata. Isa booda ergaa isheen tole jettee diriimii yookiin meetii kan ergatti kaawwate booddee akkas gooti turte. Akkas godha ture mushurrichi amma gaafa cidhichaatti taallachuu gargar jiraatu agasitti diriimii yookiin meetiitti kenname kana otoo tokko ishii keessaa hin gatin amanamummaadhaan ol keessee morma isheetti hidhattee teesse kaadhimatamteetti naqatamteetti waan ta'eef kanaafiyyuu akkasumatti teessee isa eegdii jechuudha. Gaafa cidhichaa san garuu akkuma dhufeen diriimii isa 10 firee 10 ta'u isa itti kaawwate san irratti lakkaawwata. Isa lakkaa'ee 10 yoo guutuu baate tokko yookiin 2 yoo keessaa bade amanamummaa ishee irrifte anaanna dhiiftee nama biraatti heerumuuf nama biraatti kaadhimatamte jedhee waan yaaduuf ishee dhiisaa jechuudha. Kanaaf isheenis kaadhimni koo natti gaddana dhiisa waan jettuuf waan itti kenname waan naqatamte waan morma ishiitti kaawwame kan irratti duutee otoo hin gatin eegdii jechuudha. Argitanii akka kanatti jechuudha. Isa kanatti aadaa warra Israa'el irratti hundaa'ee Luqaas boqonnaa 15 tokko kaasanii waa'ee meetii badee kan dubbatu sun waa'ee kanaa dubbataa jechuudha. Akkuma kana nutis kaadhimni keenya hin dhufa inni jedhu waa'ee Yesuus Kiristoosiif waldaa kiristaanaa yookiin waa'ee amanataaf amanattuu fi Kiristoos isa dhufee nu fudhatu akka kanatti wal bukkee qabee fakkeenya kanaan barsiisuu barbaadetu dubartiin meetii yookiin diriimii 10 itti kaawwatame kun ennaa tokkichi 10 keessaa firee 10 keessaa tokko ennaa jalaa badu kaatee abidda qabsiiftee kosii mana ishee keessa jiru artee ibsaa ishee qabsiiftee kan hin barbaaddeedha. Edda barbaaddee booda diriimii yookiin meetii jalaa bade san hin argatte. Isa booda baay'ee gammaddii jedhetu dubbata jechuudha. Kun immoo maal jechuudha? Jireenya laphee keenyaa kan kosaa'e, jibbaan kan kosaa'e, jallinaan kan kosaa'e, tibiitiidhaan, xuraa'ummaadhaan, jal'inaan, sobaan waan adda addaatiin kootota biyya lafaa kanaan lapheen keenya abidda hafuura qulqulluu nu keessaa dhaame jennaan jireenyi keenya dhaamaa keessatti hafe jennaan ol deebinee raafnee ofitti dammaquu dadhabnee sagalee waaqayyootiin dammaquu yoo dadhabnee achumatti raafnee hirriba hafuuraa keessatti kumnee argamne wanti baay'een amalli biyya lafaa kun ol seenee jireenya laphee keenya mancaasee gooftarraa gargar nu baasee kennaa baay'een achi keessaa akka nu jalaa badu godha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kennaan baay'ee maal akka ta'u godha. Achi keessaa akka nu jalaa badu godha. Mul'anni achi keessaa akka nu jalaa badu godha. Jaalalli achi keessaa akka nu jalaa badu godha. Qajeelummaan achi keessa nu jalaa bada. Kadhata achi keessa nu jalaa bada.
qulqullummaan achi keessa nu jalaa bada. Kanaafiyyuu akkuma kana jireenya keenyatti dammaqnee abidda nu keessaa dhaame qabsiifnee iddoo rafnuuti hirriba keessa hirriba hafuuraa keessaa dammaqnee jireenya keenya laphee keenya cubbuurraa adda baafnee kadhataan qulqullummaan dhiiga Kiristoosiin jireenya keenya qulqullaa'ee edda jireenya keenya fayyee booda maal ta'utu nurra jiraata? Lapheen keenya qulqullaa'ee wanti nu jalaa bade sun nuuf argama. Misirrichi kaadhimni keenya Kiristoos Yesuus nu fudhachuudhaaf in dhufaa jechuudha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Kanaaf maalta biddicha dhaamsaa? Hirriba hafuuraa rafuudha. Kanaaf hirriba hafuuraa rafaa namooti jirtan dammaquu kan diddan, kadhataan dammaquu kan diddan, jaalalaan dammaquu kan diddan, wangeelan dammaquu, faarsan dammaquu kan diddan dammaqa. Yeroo nammaa yerootti dammaqnu, yerootti Waaqayyo dammaqnee Waaqayyoon kadhannu, yerootti dammaqnee Gooftaaf jiraannu, yerootti dammaqnee Waaqayyoon waaqeffannu, yerootti dammaqnee akka sagalee Waaqayyootti isaaf bitamnee mootummaa Waaqayyoof qophoofnudha obboloota koo. Malee amma yerootti of gannee rafnu miti. Hirriba hafuuraa rafuun har'a kallattii adda addaan Waaqayyo dhala namaatti hin dubbata. Dhalli namaa garuu rafaa jira. Dammaquu dadhabe, ka'uu dadhabe. Mee ilaalaa guyyaatti torbeetti al meeqa nutti dubbata Waaqayyo? Karaa barsiisaa nutti dubbata. Gatii itti kennuu qabna. Itti xiyyeeffachuu qabna. Karaa mul'ataa nutti dubbata. Karaa raajii nutti dubbata. Karaa abjuu nutti dubbata. Waaqayyo kallattii adda addaan jireenya keenyatti hin dubbata. Waaqayyo kallattii adda addaan jireenya keenya in gorsa, jireenya keenya in barsiisa. Nuti garuu maal gochuun nurra jiraata? Barachuu qabna, dammaquu qabna jechuudha. Dammaqiinsa hafuuraa dammaquu qabna. Dammaqiinsa hafuuraa maal gochuu qabna? Dammaquu qabna, ka'uu qabna. Jireenya hafuuraa keessaa, hirriba hafuuraa keessaa ka'uutu nurra jiraata jechuudha. Dammaquun nurra jiraata jechuudha. Yerittiin gara dhumaatidha. Yeroon ammaa kun gara dhumaati waan ta'eef yerootti of gannu osoo hin ta'in yerootti jabaan, yerootti rafnu osoo hin ta'in yerootti dammaqnu, yerootti waan gaarii hojjechuuf dammaqnu, yerootti qajeelummaa hojjechuuf dammaqnu, yerootti qulqullummaatti jiraachuudhaaf dammaqnu. Yeroon isaa ammadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dammaqnee maal gochuudha? Dammaqnee hirriba hafuuraa keessaa ka'uudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maqaan Gooftaa bara baraan haa eebbifamu. Erga kana laalle akka itti fufee iddoo aarsarraa abiddi boba'uuf maal gochuu qabna? Tokko tuttuquu yookiin itti dabalanii bobeessuudha jechuudha. Seera Lewwotaa boqonnaa 6 kaasanii yoo laaltan maal jedhaa? Ganama dhaqanii luboonni qoraan itti dabalanii itti tuttuquu jedha. Luboon maal godhu turan? Akka abiddichi iddoo aarsarraa hin dhaamne itti tuttuquu jedhu, itti daddabalu jedha. Itti tuttuqu jechuun hin tuttuqu jechuun isaa abiddicha akka hin dhaamneef tuttuquu jechuudha. Lubooti yeroo isaan bara kakuu moofaa isaan iddoo aarsaa irraa kan tajaajilu mana qulqullummaa keessaa deddeebi'ee jechuudha. Amma immoo luboon nuti hundumtuu namni Kiristoos Yesuusin amanatu hundumtuu lubootadha. Hangafi lubaa keenya immoo Yesuus Kiristoos akka ta'e sagalee Waaqayyoo irratti hin dubbata. Kanaafiyyuu itti tuttuquu jechuun qoraan abidda wayii bobeessinee qoraan itti naqna osoo hin ta'in waldaa keessatti abidda hafuura qulqulluu akka boba'uuf tuttuquudha. Kwaarii keessatti tuttuquu, tokkummaatti dabaluudha. Inni diigamu ijaaru abidda bara hafuura qulqulluu bu'e kan bara hojii ergamootaa bu'e kan maal gochuudha? Waldaa kiristaanaaf isa kenname kallattiitti argisiisuuf geggeessuuf isa waldaa kiristaanaaf kenname hafuura qulqulluu kun waldaa keessaa laphee namaa keessaa akka hin dhaamne maal gochuudha? Tuttuquudha, qabsiisuudha. Bobeessuudha jechuudha. Nama geggeessa abidda hafuura qulqulluu hojii hojjetu qaba waan ta'eef luboonni bara kakuu moofaa maal godhu ture? Hin tuttuqu. Iddoo aarsarraa abiddichi hin dhabamneef iddoo aarsarraa boba'uu danda'u. Luboonni feetoo boba'u tokkummaadhaan jechuudha. Jaalalaan jechuudha. Harka wal qabachuudha. Laphee guutuudhaan, yaada guutuudhaan, miira ofii guutuudhaan of deebisanii. Inni sadaffaaf inni dhumaa tokkummaa, jaalala, qulqullummaa duwwaa osoo hin ta'in inni sadaffaaf inni dhumaa immoo iddoo aarsaaf eeggannoo gochuudhaan maal ta'a? Abiddichi itti fufee bara kakuu moofaatti luboonni ammas maal godhu turan? Dhiiga saayinaatti qocanii fidaniit iddoo aarsaa isaa irratti maal godhu? Itti facaasu turan. Iddoo aarsaa san qulleessa dhiigichi. Amma dhiiga dibichaa yookiin re'ee yookiin bushaayyee wayii qallee itti facaafna osoo hin ta'in laphee keenyatti takkaa bara baraan kan ta'u akka bara baraan isa ta'u dhiigi Gooftaa Yesuus Kiristoos maal ta'e? Fannoo irratti nuuf fannifamee dhiiga isaa nuu cobsee cubbuurraatii dhiqee nu qulleessee mucaa isaa nu taasiseera. Iddoon aarsaa laphee keenyaa dhiiga Kiristoosiin dhiqamee qullaa'eera jechuudha.
Guyyaadhaa guyyaatti dhiigicha kana jala jiraachuudha. Guyyaadhaa guyyaatti dhiiga kana dhiqachuudha. Guyyaadhaa guyyaatti dhiiga kanaan araara gooftaa keessa jiraachuudha. Araara gooftaa keessa deddeebi'uudha. Iddoo aarsaaf of eeggannoo gochuu. Kan biraan luboonni maal godhu barka kumoofaa foon fuudhanii iddoo aarsaa irratti erga waaddanii daaraasaa jechuudha. Luboonni fuudhaniitu alatti gabbaasanii fageessanii gatu tura. Iddoo aarsaa saniif eeggannoo godhu. Waan hin taane dhaqanii achirratti hin qalan iddoo aarsaa irratti. Waan hin taane dhaqanii iddoo aarsaa irratti maal hin godhan achirratti hin qalan achirratti fakkeenyaaf waan waaqayyo eeyyame hoolaa mudoo hin qabne reettii mudoo hin qabne dibicha mudoo hin qabne midhaan aarsaaf dhiyaatu waan gaarii isaa dhaqanii achirratti dhiyeessu malee namni hin taane dhaqee achirratti hin dhiyeessu. Waan hin taane dhaqanii achirratti gochuu nu gaafata. Kana jechuun maal jechuudha? Laphee keenyaaf of eeggannoo gochuu. Wanti laphee namaa diigu waan baay'eetu jira. Wanti yaada waaqayyoo keessaa nama baasu waan baay'ee. Wanti waaqa walitti nama naqu waan baay'ee. Wanti gooftaan walitti nama naqu. Wanti waaqayyoon akka hin sodaanne nama godhu waan baay'ee jira. Laphee namaa kan diigu, cubbuu laphee namaa diigu, qulqullummaa namaa kan xureessu, yaada waaqayyoo keessaa kan nama baasu waan baay'eetu jira waan ta'eef isa akkasiirraa of eeguudha jechuudha. Jireenya ofiif eeggannaa gochuu jechuudha. Itti fufee boba'uu danda'a. Nama naqu. Wanti waaqayyoon akka hin sodaanne nama godhu waan baay'ee jira. Laphee namaa kan diigu, cubbuu laphee namaa diigu, qulqullummaa namaa kan xureessu, yaada waaqayyoo keessaa kan nama baasu waan baay'eetu jira waan ta'eef isa akkasiirraa of eeguudha jechuudha. Jireenya ofiif eeggannaa gochuu jechuudha. Fufee boba'uu danda'a. Yommuu ibiddichi iddoo aarsarraatii boba'u waan ta'u waan sadiin sinitti meetoo gara xumuraatti fida. Jireenya aarsaa bilcheessa abiddichi. Jireenya aarsaa bilcheessa. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaastanii lafan dura sinii dubbise sana olaaltan egaa yaa obboloota koo aarsaa jiraatu godhaati namummaa keessan fuula waaqayyoo aarsaa jiraatu araara waaqayyoo namummaa keessan fudhatama akka ta'u aarsaa jiraatu gootanii waaqayyoo isiniin gorsa. Maal jechuudha? Bara kakuu moofaa dibichatu dhiyaata. Mudaa hin qabne midhaan irraa yoo ta'e midhaan hin shaaggatin kan foolii biraan kennin qulqulluu kan ta'e yoo aarsaa godhanii dhiyeessu mitiiree akka bara ammaa faarsuun lallabuun raajuun dura tajaajila kamiyyuu waaqayyoo keessa tajaajiluun dura jireenyi keenya waaqayyoo aarsaa ta'ee waaqaaf kennamuun hin dursaa jechuudha. Waaqayyoof jireenyi keenya aarsaa ta'ee kennamuun kurnoo kennuudhaan dura jireenyi keenya faarsuudhaan dura jireenyi keenya tajaajila mana waaqayyoo keessatti tajaajilu kamiin dura iyyuu jireenyi keenya waaqayyoof aarsaa ta'ee kennamuutu irra jiraata. Aarsaa ta'ee waaqaaf dhiyaachuutu irra jiraata. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf jireenya aarsaa bilcheessaa jechuunsaa jireenya keenya nuuf bilcheessuuf akka ta'utti waaqayyo akka nurratti ulfaatutti waaqayyo akka nutti gammadutti jireenya keenya maal godha? Waaqayyo fuulduratti yaa eebbifamu. Lammaffaa jireenya namaa ifaan guutu. Abiddi waaqayyoo iddoo aarsarraa itti fufee gaafa boba'u maal godha? Nu ibsaa jechuudha. Keessi keenya dukkana hin ta'u ifaadha. Namaaf ifaadha. Waaqaaf ifaadha. Dukkanaa miti keessi keenya. Dhaamaa miti keessi keenya. Jireenyi keenya dhaamaa miti. Jireenyi keenya ifaadha. Hin ifa keessi keenya. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hin ifa. Hin ifa. Ifaan guutamaan ifatti moomtuu dhiyaachuu hin danda'u. Seexanni ifatti dhiyaachuu hin danda'u. Cubbuun ifa keessa jiraachuu hin danda'u. Ifti hafuura qulqulluu kun nu keessa jira. Nu keessaa boba'a waan ta'eef. Sadaffaaf inni dhumaa abidda hafuura qulqulluu kun nu geggeessa. Faarsaa Daawit 23 tokko kaatanii olaaltan waaqayyo jedha tiksee kooti. Dhiifama faarsaa Daawit boqonnaa 27 ifaaf fayyina kooti. Waaqayyo da'oo jireenya kootiitti dheeramaree jedha. Akkasuma faarsaa Daawit boqonnaa 23 immoo waaqayyo tiksee kooti ani homaa hin dhabu. Inni marga lalisaa keessaa gara laga itti aara galfatanittis maal godha? Baraan eebbifamu. Kanaafiyyuu maal jechuun barbaade obboloota koo jireenya keenya keessatti beekuun hubachuun kan nurra jiraatu waaqayyo abidda hafuura qulqulluu kun nu geggeessaa jechuudha. Abidda hafuura qulqulluu geggeessaa gaariidha. Kallattii gaariitti nu geggeessa. Gara boqonnaatti nu geggeessa. Gara jireenyaatti nu geggeessa. Gara nagaatti nu geggeessa. Gara ulfinaatti nu geggeessa. Geggeessuun waaqayyoo keessa gufannaan hin jiru. Geggeessuu waaqayyoo keessa cabuun hin jiru. Geggeessuu waaqayyoo keessa kisaaruun hin jiru. Geggeessi waaqayyoo keessa nyaatamuun hin jiru. Waaqayyo nama geggeessa. Waaqayyo sinaa geggeessu. Sagalee dhageenya gooftaan nuuf haa eebbisu. Walumaa galatti iddoo aarsarraa abidda mata duree jedhu waliin ilaala. Iddoo aarsarraa maal hin godhin dhaamsin jedhu waliin ilaalla. Iddoo aarsaa maal akka ta'e kakuu moofaa keessatti kakuu haaraa keessatti maal akka ta'e isinitti meera. Iddoo aarsaa irraa wanta abiddicha dhaamsu cubbuutu dhaamsa. 2 jireenya fakkeeffannaatu dhaamsa. 3 hirriiba hafuuraa rafuutu dhaamsa jedhu waliin baran. Akka itti fufee abiddichi boba'uuf tuttuquutu nurra jiraata. Yookiin itti dabaluu. Inni lammaffaan immoo kummaa sirrii qabaachuu jireenya qulqullummaa qabaachuu. Inni sadaffaaf inni dhumaa immoo iddoo aarsaaf of eeggannoo gochuudhaan isiniin jedha. Yommuu abiddichi itti fufee iddoo aarsarraatii boba'u
ibiddichi kun wanta hojjetu tokko jireenya aarsaa bilcheessa. Lama jireenya namaa ifaan guutu waliin ilaallee gooftaan sagalee dhageenyu nuuf haa eebbisu itti kadhannee xumurru gabaabsine bara baraan kan jiraattu mootii ulfinaa galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Mootii nagaa abbaa keenya ati guddaadha, ati qulqulluudha, galanni siif haa ta'u. Tiksee gaarii si galateeffanna, abbaa keenya si galateeffanna, qaanii kee kan eebbifame haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Sagalee dhageenyan akka jiraannu nu gargaara, akka deddeebinus nu gargaara. Wanti sagalee nama keessaa funaanu qullaa kan nama godhu, duwwaa kan nama godhu yeroo kana jalqabee raawwatee yaadni seexanaa maqaa Yesuus Kiristoos kan cabe haa ta'u. Goloota korraa, hojii isaanirraa, fayyaaf bara isaanirraa, nagaaf bayitii galiitii isaanirraa humna maqaa Yesuusin cabseera kan cabe haa ta'u. Abidda hafuura qulqulluu kun maqaa Yesuus Kiristoosin itti fufee jireenya obboloota koo keessaa kan boba'e haa ta'u. Jireenya obboloota koo keessaa kan ife haa ta'u. Keessa isaaniitti hin dhaamin, keessa kootii hin dhaamin, laphee isaanii keessaa abidda hafuura qulqulluu kun hin dhaamin. Yaa hafuura qulqulluu keessaa hin dhaamin. Situ barsiisaa gaariidha, situ gorsaa gaariidha, situ qajeelchaa gaariidha. Karaa namatti argisiiftaat, dhugaa nama hubachiiftaat, ammaa jalqabe Waaqayyo gara qajeelummaatti kan nama guddisu, gara Waaqayyo qajeelummaatti kan nama leenjisu, dhugaa kan beeku bira kan namaan ga'u, akeeka Waaqayyo biyya lafaa kana yaada seexanaa yaada foonii nama mo'achisee kan galmaan nama ga'u, geggeessaa gaariin hafuura qulqulluu kee yaa Waaqayyo amma si biraa nuuf haa kennamu, obboloota koof haa kennamu. Keessi isaanii maqaa Yesuus hin dhaamin, dhaamsanii kan jiran, kufanii kan jiran, cubbuu keessa kan jiran, ammeenya keessa kan jiran, jallina keessa kan jiran, soba keessa kan jiran, achi keessa haa ba'an. Maqaa Yesuus Kiristoosin haa ka'an achi keessa, haa ba'an achi keessa, jijjiirama ofirratti argan, geeddarumsa ofirratti argan, barri isaanii jireenyi isaanii siinaa geeddaramu, maqaa Yesuus Kiristoosin siinaa gargaaramu, siinaa gargaaramu. Abidda hafuura qulqulluu keessa isaaniitti qabsiiseera maqaa Yesuusin, bobeesseera maqaa Yesuusin, bobeesseera maqaa Yesuusin, bobeesseera maqaa Yesuusin, bobeesseera maqaa Yesuusin. Haa boba'u keessa isaaniitti, jibbaan kan keessatti dhaabe araara keetiin amma keessatti haa boba'u. Araara isaaniif godhi ati, dhiiga keetiin laphee isaanii qulleessi, dhiiga keetiin jireenya isaanii qulleessi. Bobeessi keessa isaaniitti, bobeessi keessa isaaniitti dammaqanii haa ka'an, haareffamanii haa ka'an. Haaromsi saba kanaaf haa ta'u, haaromsi waldaa kanaaf haa ta'u, geeddarumsi waldaa kanaaf haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin harki kee guutummaatti isaan wajjin bara isaanii jireenya isaanii guutummaatti dabarsee sitti laadhi. Dhukkubsatanii haa fayyan, kufaatii hamaa keessa kan jiran achi keessa haa ba'an, jijjiirama guddaa ofirratti haa argan, haareffama guddaa haareffaman, dabarsee bara isaanii jireenya isaanii tajaajila isaanii hunduma isaanii lafa jiran gola jiranitti Yesuus Kiristoos barumsatti hin deebi'aa.